Eeyyan egaa dhageessaniitu aartistii keenya jaallatamaan aartist Adam Muhammad wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa wanta nama ajaa'ibsiisuu fi baay'eellee kan nama gammachiisus ni qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaa akkuma beekamu hamba dhumaatti nu wajjin turaa warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun akkasumas laayikii fi sheerii gochuun illee nu cina dhaabadhaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya chaanaa viidiyoo kana yoo sheer gotan aartistii keenya kanallee fayyaduu kan danda'uu fi sirbisaallee akka inni fagoo ga'u kan gochuu danda'udha. Kanaafuu sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti sinaa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu aartistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu kan qabudha jechuudha. Aartistiin Adam Muhammad dhiyeenya kana wallee bareedaa tokko baasee kan tureef mata dureen isaa shubbitoo kan jedhuu fi uummata bukkeetti illee jaalatamummaa hedduu kan argatedha jechuudha. Sirbi suni sirba viyuu miliyeena 11 fi isaa oliin akkasumas laayikii illee gara 100,000 olii kan argachuu danda'edha jechuudha. Egaa viidiyoo sana keessatti yoo ilaalle aartistiin keenya hojii bareedaa fi baay'ee kan nama dansaallee qabatee dhufee ture jechuudha. Egaa aartistiin keenya kun sirba sana keessatti viidiyoon isaallee baay'ee kwaalitii akkaataan hojjetamallee istaayiliin isaallee baay'ee kan namatti toluu fi aadaa Oromoo kan calaqqisiisudha. Akkasumas yeedaloon isaa fi walaloon isaallee baay'ee kan namatti bareedanidha jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma beekamu aartistiin keenya kun amma immoo sirba haaraa fi baay'ee kan namatti bareedu koloolee kan jedhu aadaa Wallaggaa qabatee dhufaa jira jechuudha aartistiin keenya kun. Egaan daawwattoota keenya mee akkamitti simattu warroonni akka gaariitti eegaa jirtan aartistii keenya kana koomentii jalatti lakkoofsa 5 barreessaan isinii jira. Egaan daawwattoota keenya aartistii keenya jaallatamaa fi beekamaa kana akkamitti simattu ree? Egaan daawwattoota keenya eessatti dhufaa fi yoom dhufa kan jettaniif immoo aartistiin keenya jaalatamaan kun kan inni dhufu jechuudha YouTube chaanaalii mataa isaa irratti viidiyoo muuziqaa kana hin gadhiisa jechuudha. Yoom gadhiisa kan jettaniif immoo aartistiin kun kan inni irratti gadhiisuu qophaa'u guyyaa torbee kana keessa jechuudha. Yookaan boru yookaan isa ittaanu ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaa isinirraa kan eegamu dhaqaatii YouTube chaanaalii isaa sabiskiraayib laayik sheer godhaa akka uummata baay'ee sabiskiraayib godhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Akkuma beekamu keessatti yoo viidiyoo kana yoo sheer gootanillee aartistii keenya kanallee fayyaduu waan danda'uuf viidiyoo kanallee sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuun dagatinaa isiniin jedha. Aartistii keenya kana jechuudha yoo dhaabachuu barbaadan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabannee dhufne kana ture waan amma xumuraatti nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraan amma walitti deebinuuf odeeffannoo kan biraan amma walitti dhufnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.